jiruu duniyaa tanarratti gammachuun jiraachuuf kaayyoo qabaachuu qabda. Bakka namoonni gurguddaan gahan san ni geessa. Kaayyoo yoo hin qabaatin eessayyuu hin geessu. Hin eegaltu, hin xumurtu, hin ifaajja, siif hin milkaa'u. Bu'aaf osoo hin taane kaayyoo keetiif jiraadhu. Jiruu ta'e irratti kaayyoo qabaannaan bu'aan illee dhufuu baatu. Itti fufta. Ga'i waan jiruu ta'e duniyaa fi akhiraa si fayyadu dalagi. Yeroo beelootu qofa nyaata nyaachuuf, yeroo dheebottu qofa dhuguuf, yeroo dadhabde qofa haasuuf hin jiraatin. Milkaa'ina jechuun waan birootii miti. Ida'am sababaa fi bu'aati. Kaayyoo qabaannaan Rabbiin qarqaarsifattee wanti ati irra hin geenye hin jiru. Si dachii tanarratti eenyutu si argamsiise? Dachii tanarra akka jiraattuuf maaltu si dirqamsiise? Amma booda hoo eessa deemta? Gaaffiiwwan kanneen yoo deebiste kaayyoo kee qabaachuuf yeroo sitti hin fudhatu. Rabbi dachii duniyaa akka uume siif akka jiraattee isarratti isa gabbartu. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا سلا اسم تباف اسم أمي سنت فكاتا اسنت فكاتين جل ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني في إنس الله أنا هاجبرني في ملين أمي كان عبدتشي تنرت وان منيف بيكو كنا يرو هدو كان كجم كان نما همنوف كان بديد لينوف كايو منيف وأول الليف guddatee guddatu waggaa 100 yoo jiraate dachii tanarra sana booda garam deemta sitti fakkaata gara rabbii deemta. Ilmi namaa kun karaa irraa akka hin dabneef rabbiin ambiyoota ergee jira. Ambiyoota erge keessa irra caalaan ambiyoota nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nutti ergamanii jiru. Dabalataanis kitaabni kitaaba caala Qur'aan gara keenyatti ergamee jira. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka ati wantoota lamaan kanaan fayyadamtee jiruu duniyaa fi akhiraa milkooftu siif himee jira. Garuu ilmi namaa kun yeroo ammaa kana Qur'aana irraa fagaatee jira. Qur'aanni maal jedha, hadiisni maal jedha yoo jetteen siif hin deebisu. Inumaa bira taree seera Yahudaa fi Nasaaraan baasteen erga buluu eegale bubbulee jira. Rabbii warra Qur'aanaa fi hadiisa beekee itti fayyadamu Rabbiin haa taasisu. Chaanaala keenya waa Islaamaa miidiyaa لايك سبسكرايب قدا نبرة دابدا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.